Eega gara Islaamummaa dhuftee hoo masgida seentee beektaa? Akkam masgida keessa iccitiin jira, wanni dhokfamu wahii, wanni keessan seenamne, wanni seenuun dhowwamu jira. Islaamummaa teega dhuftee akkam maal argite? Allahu akbar. Ilaame waasitti moo egaa isa waa'ee icciitii keessoo yeroon baradhuuni mee yaa rabbii qormaata kana gargaarii jedhee bataskaanatti goree kadhadhe. Goree kadhadhee jennaan wanti namni keessoo jira mana keessa. Yaa rabbi gaarraa qormaata kanatti na gargaarii maal jedhee tan kadhadhee deeme. Achi keessa muumroomana jedhee waan natti hima. Bakka rabbi naa dhagayeera jedheen dhagee qormaata arifadhee haadha isaa gitti abbaa isaatti godhee ijoolleedhaan ilaanarra gaafa naqee bataskaana dhungadhee rabbii koo kadhadhuun jedheen rabbi koo natti guungumee bakka qormaata siin gargaarnaan jedhee na gargaareeraa qormaata koo hojjedheerarran jedhee ijoolleen bakka inni rabbiin kadhateeraa rabbi sagalee isaa dhagayee sagalee isaa dhageessiseera maal jedhanii kolfaa kadhachuu hafuu jalaatti gaabbanii gaafa qormaanni deebi'u 10 keessaan duwwaa argadhe. Qubna gara maa ajandaa qubna gara qabu maan naasoof nama wayyuu. Elaadha waan si wajjin miti amma isatti himaa jirani. Muudannoo kun kaasaa jira. Ankeetii miti dhaan amma waan na mudateen kaasee waa'ee masgiida keessa icciitiin biraa jiraa fi waa'ee amantaa hordofaa turte keessa waan si mudate kanaa meemmee ifa naa godhidha miti annaa kaasa. Kanaaf mana kana keessa masgiida keessa immoo balballi cufaan hin jiru. Mana keessa manni keessatti daangee hin jiru. Kan jiru maalidha? Amantaa Islaamaa keessatti dubartootaaf kutaan addaa, dhiiraaf kutaan addaa kan adda bahe ta'uudhaan ala yoo tarii masgiida keessatti kutaan biraallee kan ijaaramee addaan baasu hin jiraanne girdoon hojjetamee fi dhiirrii fi dubartiin utuu ijaan wal hin argin salaatoo fi gaggeeffachuudhaan ala icciitiin biraa ani masgiida keessatti arge hin jiru isa jedhu kaasuu barbaadanii ishiin amma jedhe kana waan na mudateefan kaase malee nama hundatu akkas godhaa nama hundatu akkas ta'aa jechuu barbaadee miti buleetu was keessa waan anaaf qubna gara kuni ana maaliif ani fi kaasa qubna gara oliiti maaliif ofiinan of shawwade namni akkasii naan jedheen hin jiru namni achi keessa rabbi sagalee si dhageesse dheeratti hin jiru kanaafuu ofii kiyyaan shawwadamuu kiyyaan kaasaa jira malee waan kitaaba keessatti barraa'e faallessuu yookiin waan immoo maatiin koo hordoftoonni hiriyoottan koo intinii jedhan kana xinneessuudhaaf miti kana kan kaase yookaan immoo nama biraa kanarraa akka jedhuuf miti waan ofii kiyyaa ta'eenaniyyi icciitiin masgiida keessatti at argitu jira isa jedhefaniyyi isa sana yaadachiiseen kaasee masgiida keessa wanti jiru garuu inni guddaa maalinni aliif jettee kaatee lafa qaraatee hiikasaa har'allee namni na shawwada jechuu hin dandeenyu. Appilikeeshiniin wanta quraanaan barraa'e tokko ittiin hiikannee hiikasaa ofii keenya beekuu dandeenyu ala teekinooloojii babal'ateera. Kanaaf kana ala wanti jiru maanni masgiida keessa waan jiru quraana hadiisa kitaabolee namni akka dandeessaatti dubbisuutu achi keessa taa'ee jira. Wanti addaa masgiida keessa kan hin jirre ta'uu isaatan kan ani beeku ammumayyuu attaraawii deemuuf ani kan inni tinechaa jiru kanan jedha. Umar keenya baarakallah fi rabbiin barakaa si haa godhu ulfaadhu galatoomee rabbiin si haa tiksu jabaadhu rabbiin gasi haa dhaabu inshaallah biidhnillah ofii keetiillee baradhu islaamummaa sirrii baradhu inshaallah akka nuunillee nu gargaartee akkasitti siigalee quraanaa fi waan biraallee wal bira qabdee akka intinaa jettutti sirrii baradhu ilmaan keellee barsiifadhu rabbiin barakaa si haa godhu hedduu dhufaatii keetiif akkasumallee si wal arguudhaaf hedduu gammannee jirra waan hedduu waan guddaallee sirraa baranne rabbiin jazaa keessi yaa deebi'u. Amma maal jedhu yoo ati islaama taate ati akka waan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam isatti amanteetti warreen hiikkatan jiru akka hin taane hin beeku beeki. Akka ergamaa dhumaa ta'ee dhufee uummanni musliimaa ergamaa ta'uu isaatti malee rabbi hin taane akka rabbitti isan gabbarre inuma beeku. Garuu maalidha? Yoo rabbitti amanu islaamaan rabbi tokkotti amantaa ati jette
rabbi tokkicha hoo silaa rabbi lama hin jiru gara jedhutti kama wanta ta'eefiyyi amantaa Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam isatti amanu. Kanaaf maqsuu siin jedheetii wal falmii gaggeessa. Iyyesuus arras kaleessas amman islimnaa keessa galee Yesuus hin barre ani duraan hin beeku. Si galaa miti? Ergan gara amantaa kanatti dhufee wantumti nani kaleessa jechaa ture. Inni kaanila achumatti iyyuu Yesuusin maaramiirraa dhalachuu hiika arabiffaatii fi giiziitiin maariyaam jedhee bantinaa jedhu malee namni kamiyyuu islimnaa keessatti Yesuus xiqqeessee Yesuus gahee hin qabu. Yesuus ergamee dhufee ergamaa isheettu saniyyii fudhachuu dadhabe namni keenya. Sii galaa miti? Ergamee dhufee isa jedhuu fi lakki isumatuyyii waaqaa. Al tokko maali abeet innoo du'eera guyyaa sadan inni ajjeefameen dachee kanaa fi ummata dacheerra jiru kana eenyutu bulchee yoo itti gaafatte everything namni kanas hin jedhu hin jiru. Sigalee kanarraa kaaftee gaafate ilaaltu Yesuus ummata musliimaa biratti kabajamaa akka ta'e ergamaa rabbii akka ta'e sirriitti kaasa. Kana maaliifan jedha? Ofii kiyya argan as dhufeen Yesuus hin bare wanta ta'eef. Kaleessa hoo nama natti maa inni kaan Maariyaam Taammaddaallee Chattaan Maallidimii isatti ergaa dabarsiteennaan inni fuudhee waa raawwataa ilma ishiitiif inni ishiidhaaf immoo eeyyamu Pirotestaantii fi Ortodoksii jidduu falmiiwwan jiru kan dhaggeeffachaa guddanne malee tokko kanaa jennee gahee nuti Yesuus maal ture isa jedhu hin beekun tureen. Dhugumas immoo akkuma jedhamu akka waan isliminnaan Yesuusiin kabaja hin qabneef Yesuusiin xinneessuutti isliminnaa fudhachuun akka waan Yesuusiin gananiitti warri kaasan jiru. Warri kun facollummaadha. Warra dura bu'anii waa tokko uummata akkuma kooti akkuma uummatatti bishaan facaasaa ture akkuma uummatatti akka qeessitti fuuldura dhaabbadhee bataskaana ijaarsaa ture. Warra akka kana dura bu'anii bifa kanaatiin deeman jiru. Warri kaan immoo jara sanirraa waa tokko fuudhanii kanaa isaan jiru. Sigalee kanarraa kan hafee Yesuusin የተረዳሁት ወደ እስልምና ከመጣው በኋላ ነው። kabaja ammamii akka inni islimnaa biratti qabu maal akka inni jedhu. Kanaaf ani wanti nan Yesuus xinneessa hin jiru, wanti nan Yesuus hin jibbe hin jiru. Yesuus garuu ilma ta'ee dhalatee ofiisaati waaqa kan taane. Waaqni tokkicha tokkoon ala waaqni immoo gadi bu'ee biddeen nyaatee bishaan dhugee naanna'ee barsiisee akkanatti deemaa akkanatti socho'aa akkana ta'a jedhee deebi'ee immoo waaqa ta'ee ofiisaatiin deemu isa kanaan Yesuus ana biratti har'as kaleessas erga islimnaatti dhufee isa baree kabajni isaa qabu hin xinnaanne hin arrabsine hin qeeqne garuu waaqni tokkoo fi tokko qofa ta'uu inni ergamaa ta'uu ergamaan dhumaa immoo nabiyyaaችን sallallahu alaihi wasallam nabiyyu Muhammad ta'uu qofa irrattanii amanee rabbi tokkicha tan hirkadhee sa dhugaatiif utuun ilaa waan tan barreessu waan tan kitaaba san keessatti itti maree waan an immoo kitaaba keessatti iskiriptoo diimaadhaan keewwadhe hundasaa asirratti gaafan deebi'ee dhaga'u utuun duraan dubbadhee jiraadhe sin caala utuun dura dubbadhee jiraadhe yaada jedhu na jechisiise beektaa maaliifi an dursee halkan amma sa'aatii 9 sa'aatii 10 tokko tokkoon abaaramaadha ishee turraa ergan ka'een boodan kitaabicha san hunda isaa kaasitti qamara dhaggeeffadhee tokko isaa dhaqee haala saniitiin keessaa dabarfachaa ture. Inni kaan inni kun Yesuus Kiristoos erga dhufe shaarameera wanti sun hojiirra ooluudha. Kitaabni immoo walitti addis kidaanis biluu kidaanis walumatti maxxanee jira. Jecha rabbiiti erga Yesuus Kiristoos dhufee qofa amantaa dhawayyaa hin jennu ta'e sinafsiraatiin kan amantaa biraa yookaan immoo kan waa biraa gochuu danda'udha malee har'a callifnee Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin maal isaatiin shaareera. Bakka wanti Yesuus Kiristoosin achi jiru sun kan amantaa kiristinnaa miti yookaan kan ortodoksii yookaan kan prootestaantii miti yoo jenne haala saniitiin kaasudha jenneen dinenna.
Kanaaf ani icciitiin sin asirratti kaasaa turtan hundisaa baay'een isaa as jala taa'ee dhaggeeffataa ture. Kan inni jalqaba gara amantaa kanatti akka dhufnu taasise keessaa dubbisuu kun fayyadeera. Islaaminaan ani kanaan dura alaalatti jibbee maal jedhu kuni islaamatti nama amantaa musliimaa qabutti maxxanee laaluun koo maal jechuun koo hubachuun koo gaafachuun koo mammaraamar makkaraakar inni jedhamee dhoowwame sun asitti immoo luugamna afaanii na ba'ee tamaraamirree takaraakirree gara amantaa kanatti dineechuun koo Yesuusis xinneessinee Yesuusinis kabajamaa ta'uu isaatti baree kanaaf ani gama Yesuusin wal qabatee wanti jiru kana jechuu barbaadetan. Waan ajaa'ibaati maashaallah tabaarakallah haasawa keessan kanarratti ayata quraanaa tokko yaadadhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratu Nisaa boqonnaa 5ffaa keessatti akki jedhu boqonnaa 4ffaadha jedha yaada boqonnaa 4ffaa aywa afalaa yatadabbaruuna alqur'aana law kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiiraa jedha warri biraa akkas nu reefu jettanii in qoratinii in qorinii in marammaranii dubbii waaqayyoon in qoranii jedhanii garuu rabbiin quraana keessatti faallaasaniidha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana maaliif in qoratanii quraana kana maaliif in qoranii maaliif in xanxalanii falmanii ilaalanii maaliif in hubatanii maaliif jennaan law kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiiraa otoo Allahiidhaan alatti nama biraarraa kan ta'u ta'e otoo dubbii namaa kan ta'u ta'e silaa isa keessatti dogoggoroota baay'ee arga waan ta'eef kanaafuu haa qoratanii haa ilaalanii akka namni immoo dursee qoratuuf jecha rabbiin ayata boqonnaa 2ffaa ayata 2ffaa keessatti dhaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin maal jedheen quraanni kun rabbiin biraa ta'uu keessatti shakkiin tokkollee isa keessa hin jiru jedhe sinii galee namni gaafa shakkiin tokko keessa hin jiru jedhani waa lamatu bu'aa lama qaba. Inni tokko namni dhibba akka quraana kana keessa shakkiin hin jirre hubata. Inni lammaffaa akkamatti dubbiin kun akkamitti shakkiin keessa hin jiru jedhamee akkamitti caafame shakkii dogoggora keessaa baasuun qaba jedhee qorata lameen kana bu'aa lamaan kana qaba jedhee yaada akka kiyyatti alaa kulli haaliin islaamummaan akkasi dhugaa keessanii qorattee hubattee ilaaltee fudhatta malee akka dawaa miti fudhadhuuti in fayyita fakkeenyaaf dawaa ganda keessatti yookaan ammoo warri qoricha baala waan arge namaa kutantu maal jedhanii hodhu jedhan qoricha michiifaa kutanii namaa kennanii in fayyitaati dhaqiitii lulluuqqadhu dhaqii huladhu namaan jedhan amantaan garuu qorsoo sana qoricha sanii miti maaliif jennaan amantaan barattee amanta malee baratte amantee hin barattu akkas barakallahu fiika sirra xumuruu deema inshallah biidhnillah asaffaa keenya yookaan Umar gaafii tokko qofa gabaabduu wahii si gaafadhe sirra xumura inshallah biidhnillah gara nisastirii deebina yoo rabbiin jedhe guyyaa tokko immoo seenaa imala islaamummaa keetii akkuma reefu siin jedhe keessaan illee si dubbisee inshallah nu keessa gabaabsinee gaafa islaamummaa gara gaafa ortodoksii keessa gaafa turte silaa namni gara bakka qulfiin jiruu fi akkasumallee bakka taawwatan bakkeetti garaagaraa bakki namni hin seenne jira iccitii jira jedhama namni achi hin seenu